awwaalcha sana jira namni salma gubbaa nammoo waraanni haraara guutee jira nama gabbee hunda haraarratti ari'uu jira dhumaasaa jira kannaa jira inni jiru durfaadha. Tole mee yeroo ammaa kanatti gaa uummanni Oromoo ija isaa dhabaa jira. Yeroo ija isaa dhabee kaan sukkaamsan kanatti uummanni maal godhuu qaba jira? Uummanni Oromoo ammas waggoota dabraniin jabanatee kan ture ammas ija dhaamu jirti booda deebisu jiranii qabsoo Oromoodhaa liqimsanii jiranii. Namni akkuma duraan karaa danda'e hanga dandeetti harka qullaa bahee wayyaanee ofirraa kaasanitti ammas bahee ofirraa kaasuu qaba. Qawweedhaan hin daawwacha jee hayyuu hidhee goota hidhee goota reefa isaa xiqqeessee deemuun kana ofirraa kaasee mootummaa mataasaa mootummaa inni jaalatu mootummaa akka barbaadu dhaabbachuu qaba uummanni Oromoodha. Tole mee amma haalli jiru uummanni ala jira moo mana jira isin bira naannoo teessan jechuu magaalaa? Uummanni alatti uummata laggabbeen dhiisanii nama kaarratti caba hojjetanii qawweedhaan dawanii nama kaarra bootin dhiisanii hamaaf namni har'a awwaalcharra waan jiruuf karaarra heddummaadhaan har'a jiru kaarra galee jira. Ammoo kattinaafuu awwaalchaa goraa godhe manni haa deemuu sanaaf. Kanaafuu uummanni yeroo kanatti uummanni manatti galee taa'uu qabaare? Wanni taa'aa hin jirtu maal ta'a namni duuti du'ate laa'u akkuma caaluuti. Tokko tokkotti mana teenyee tokko tokkotti rasaa tokko tokkoon duurra baanee bakka takkatti dhummee hangi wareegame yoo bilisomne wayyaadha. Tole. Wayyaan akkatti irraa hafne heddumina keenyan tarsiimoodhaan baaneeti malee tokko tokko mana nu guuranii nufichuudhaaf haroorri ture. Haroorri sun ammoo mashee tokko bakka wayyaanee laafisanitti. Godina Booranaa Fagaan Lubulub. Guutuu godina isaatti yoo ta'e gara yaaballoo fi mooyyaleetti kalee hiriirri ba'aa jira ba'aa oolee ammoo karaa nageelleellee akkasuma karaa nageellee Booranaalleetti hiriirri kalee ba'amarratti lubbuun namoota waan baay'ee oduu baay'ee jechuudha dhagaa jirra. Tole mee uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti qaroo isaa dhabee jira sanitti dabaluudhaan namoota akka ijatti ilaalaman hedduu ukkaamsuutu jira. Mee yeroo kanatti uummanni Oromoo maal godhuu qaba jedhu? Saatiin kun saatii baay'ee murteessaadha. Uummatni Oromoo haala isaan keessa jira. Hundi keenya waliin deemnutti namoota qaroo ija isaa akka qarootti ilaallatu dhabee jira. Haa ta'u qaroo dhabuu qofaa miti. Qaroon namni du'uun nima jira. Jiruumayyuu namni nima du'a garuu namni du'e haadha qaba akkatti qaba. Garuu haa ta'u namni kun akka inni mul'atutti namni du'ellee jalqaba akka itti wanni isaa Atleast una kuduru ta'e haali irreensi namaa namni sun duuti sun kabaja argachuu qaba namni du'e tokko namni beekamaan Oromoo tokko namni Haacaaluu jechuun nama guddaa nama ija Oromooti namni sun ammoo akka salphaatti har'a dunyee bor deemanii siilanii awwaaluun sada nutti hin fakkaanne yoo awwaalanne bakka itti qabsaa'aa ture bakka keessa qabsaa'aa ture lafa keessatti sababa suniif du'e handhuura Oromoo Finfinneetti awwaalamuu qaba malee ganda galchanii akka nama salphaa tokko godhanii ganda galchuun kunis guutummaa guututti waan dogongoraa na fakkaata qaamni waan kanaa murteesse. Haacaaluun osoo fedhii maatii isaa ta'ellee fedhii maatii isaatii miti. Haacaaluun nama uummata Oromootti jiraatu malee nama uummata maatii isa qofaa jiraatee miti. Fedhii maatii osoo ta'e fedhii maatii sun fedhii uummata Oromoo waan dursuuf bakka uummati Oromoo fillatee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti awwaalamuu qaba jenna. Haala ammoo sun qofaa miti namni du'a haa duuti namni du'e badee ammoo namoota Oromoon hin qabne jedhee eegamu. Haan ammoo hidhaa guuruun balaa biraa irratti balaa biraa dabaluu na fakkaata. Atleast Yoti namoonni nu eeggachuu namoonni nu qabnu jennu namoonni nu akka ejjeefennaa laallannu kaan lubbuu dhabee kaan ammoo mani dhaalee guddaa gaddii kan caalu waan Oromoo jirnatti hin fakkaatu Oromoon taa'ee ilaalu waan qabu hin qabu gonkumaa. Haati namni baltaa'uuti nama qabdu dhabdee nama ija hankee dhabdee nama tokkotti qabdullee ammoo mani dhaageessan baal eeganii ta'a namni ta'a kanatti waliin eegamaatti jira. Kunichi adoon waa akka ta'e namni man ta'a jiru uummatni keenya waan danda'uun bakka jiru hunda ba'ee waan gochuu qabu gochuun alatti man taane haga Haida melin baru jefa ko danda ba. Dede nama kaya najese hani dayo gure nutin tenne manu tenne warra beradus kata cintenne sa kapal lanu tin. Magala siro tinjira ande jumpa sada. Ne hali rumah fakata min. Hali jiru ga orang ni hala gute jira hala isa turun nama sodom yo jidawame turun nama abri dia hala isa awal kisah jira namni salmo ko banampo
Waraanni haraara guutee jira. Nama gabbee hunda kanarratti ari'uu jira. Dhumaasaa jira. Kannaa jira. Inni jiru ulfaataadha. Tole mee yeroo ammaa kanatti gaa uummanni Oromoo ija isaa dhabaa jira. Yeroo ija isaa dhabee kaan sukkaamsan kanatti uummanni maal godhuu qaba jedha? Uummanni Oromoo ammas waggoota dabraniin ija banatee kan ture ammas iji isaa dhaamu jirti. Booda deebisu jiranii qabsoo Oromoodhaa liqimsanii jiranii. Manni akkuma duraan karaa dandeenye hanga dandeetti akka qullaa bahee wayyaanee ofirraa kaasanitti ammas bahee ofirraa kaasuu qaba. Qawweedhaan hin daawwicha jee hayyuu hidhee goota hidhee goota reefa isaa xiqqeessee deemuun kana ofirraa kaasee mootummaa mataasaa mootummaa inni jaallatu mootummaa akka barbaadu dhaabbachuu qabu uummanni Oromoodha. Tole mee amma haalli jiru uummanni ala jira moo mana jira isin bira naannoo teessan jechuu magaalaa? Uummanni alatti uummata laggabbeen dhiisanii nama kaarratti caba hojjetanii qawweedhaan da'anii nama kaarra bootin dhiisanii hamaaf namni har'a awwaalcharra waan jiruuf karaarraa heddummaadhaan har'a jiru kaarraa galee jira. Amma okkatinaafuu awwaalchaa goraa godhe manni haa deemuu sanaaf. Kanaafuu uummanni yeroo kanatti uummanni manatti galee taa'uu qabaare? Wanni ta'a hin jirtu maal ta'a namni duuti dura laa'u akkuma caaluuti. Tokko tokkotti mana teenyee tokko tokkotti rasaa tokko tokkoon duurra baanee bakka takkatti dhumnee hangi wareegame yoo bilisomne wayyaadha. Tole. Wayyaan akkatti irraa hafne heddumina keenyan tarsiimoodhaan baaneeti malee tokko tokko mana nu guuranii nufuudhaaf haroorri ture. Haroorri sun ammoo mashee tokko bakka wayyaanee laafisanitti. Godina Booranaa Fagaan Lubulub. Akka guutuu godina isaatti yoo ta'e gara yaaballoo fi mooyyaleetti kalee hiriirri ba'aa jira. Ba'aa oolee. Ammoo karaa nageellee akkasuma karaa nageellee Booranaalleetti hiriirri kalee ba'amarratti lubbuun namoota waan baay'ee oduu baay'ee jechuudha dhagaa jirra. Tole mee uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti qaroo isaa dhabee jira. Sanitti dabaluudhaan namoota akka ijatti ilaalaman hedduu ukkaamsuutu jira. Mee yeroo kanatti uummanni Oromoo maal godhuu qaba jedhu? Saatiin kun saatii baay'ee murteessaadha. Uummatni Oromoo haalli isaan keessa jira. Hundi keenya waliin deemnutti namoota qaroo ija isaa akka qarootti ilaallatu dhabee jira. Haa ta'u qaroo dhabuu qofaa miti. Qaroon namni du'uun nima jira. Jiruumayyuu namni numa du'a garuu namni du'e haadha qaba akkatti qaba. Garuu haa ta'u namni kun akka inni mul'atutti namni du'ellee jalqaba akka itti wanni isaa atileetii du'uun akkuma jiru ta'ee haali irreensi namaa namni sun duutii sun kabaja argachuu qaba. Namni du'e tokko namni beekamaan Oromoo tokko namni Haacaaluu jechuun nama guddaa nama ija Oromooti. Namni sun ammoo akka salphaatti har'a du'ee bor deemanii siilanii awwaaluun sada nutti hin fakkaanne yoo awwaalanis bakka itti qabsaa'aa ture bakka keessatti qabsaa'aa ture lafa keessatti sababa suniif du'e handhuura Oromoo Finfinneetti awwaalamuu qaba malee ganda galchanii akka nama salphaa tokko godhanii ganda galchuun kunis guutummaa guututti waan dogongoraa naaf fakkaata. Qaamni waan kanaa murteesse Haacaaluun osoo fedhii maatii isaa ta'ellee fedhii maatii isaatii miti. Haacaaluun nama uummata Oromooti jiraatu malee nama uummata maatii isa qofaa jiraatee miti. Fedhii maatii osoo ta'e fedhii maatii sun fedhii uummata Oromoo waan dursuuf bakka uummati Oromoo fillatee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti awwaalamuu qaba jenna. Haala ammoo sun qofaa miti namni du'a haa du'uuti namni du'e badee ammoo namoota Oromoon hin qabne jedhee eegamu. Haan ammoo hidhaa guuruun balaa biraa irratti balaa biraa dabaluu na fakkaata. Atleast nuti namoonni nu eeggachuu namoonni nu qabne jennu namoonni nu akka ejjeefennaan laallannu kaan lubbuu dhabee kaan ammoo mana hidhaa guuran gaddii kan caalu waan Oromoo jirnatti hin fakkaatu. Oromoon taa'ee ilaaluu waan qabu hin qabu gonkumaa. Haati namni maltaa'uuti nama qabdu dhabdee nama ija hankee dhabdee nama tokkotti qabdullee ammoo mana hidhaa galchan maal eeganii ta'a namni ta'a kanatti wanni eegamaatti jira. Kunichi I don't know akka ta'e namni mantaa jiru makiiseenna waan danda'uun bakka jiru hunda baay'ee waan gochuu qabu gochuun alatti mantaani haga haayidha illee bor jeefamuu danda'a. Dubee nama keenya jeefee haanidhaa yoo guuree nuti hin teenne manuma teenne warra biraa dhufu taatechi hin teenne isa gabballaa nuti. Magaalaa jiraatiin jira haalli jiru ulfaataadha. Mee haalli jiru maal fakkaata mee? Haalli jiru waraanni haraara guutee jira. Kaleessa toora nama 30 olii dhaabame toora nama 4 du'e kaleessa. Awwaalcha sana jira namni salphoo gubbaan ammoo waraanni haraara guutee jira. Nama gabbee hunda kanarratti ari'uu jira dhumaasaa jira. Kannaa jira inni jiru ulfaataadha.
Tole mee yeroo ammaa kanatti gaa uummanni Oromoo ija isaa dhabaa jira. Yeroo ija isaa dhabee kaan sukkaamsan kanatti uummanni maal godhuu qaba jedha? Uummanni Oromoo ammas waggoota dabraniin jabanatee kan ture ammas ija dhaamu jirti booda deebisu jiranii qabsoo Oromoodhaa liqimsanii jiranii. Manni akkuma duraan karaa hanga dandeetti harka qullaa bahee wayyaanee ofirraa kaasanitti ammas bahee ofirraa kaasuu qaba. Qawweedhaan hin daawwacha jee hayyuu hidhee goota hidhee goota reefa isaa xiqqeessee deemuun kana ofirraa kaasee mootummaa mataasaa mootummaa inni jaalatu mootummaa akka barbaadu dhaabbachuu qaba uummanni Oromoodha. Tole mee amma haalli jiru uummanni ala jira moo mana jira isin bira naannoo teessan jechuu magaalaa? Uummanni alatti uummata laggabeen dhiisanii nama kaarratti caba hojjetanii qawweedhaan da'anii nama kaarra bootin dhiisanii hamaaf namni har'a awwaalcharra waan jiruuf karaarraa heddummaadhaan har'a jiru karaa galee jira. Amma wakkatinaafuu awwaalchaa bu'aa godhe manni haa deemuu sanaaf. Kanaafuu uummanni yeroo kanatti uummanni manatti galee taa'uu qabaare? Wanni taa'aa hin jirtu maal ta'a namni duuti du'ate laa'u akkuma caaluuti. Tokko tokkotti mana teenyee tokko tokkotti rasaa tokko tokkoon duurra baanee bakka takkatti dhummee hanga wareegame yoo bilisomne wayyaadha. Tole. Wayyaan akkatti irraa hafne heddumina keenyan tarsiimoodhaan baaneeti malee tokko tokko mana nu guuranii nufichuudhaaf haroorri ture. Haroorri sun ammoo mashee tokko bakka wayyaanee laafisanitti. Godina Booranaa Fagaan Lubulub. Guutuu godina isaatti yoo ta'e gara yaaballoo fi mooyyaleetti kalee hiriirri ba'aa jira. Ba'aa oolee ammoo karaa nageellee akkasuma karaa nageellee Booranaalleetti hiriirri kalee ba'amarratti lubbuun namoota waan baay'ee oduu baay'ee jechuudha geessaa jedhagaa jirra. Tole mee uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti qaroo isaa dhabee jira. Sanitti dabaluudhaan namoota akka ijatti ilaalaman hedduu ukkaamsuutu jira. Mee yeroo kanatti uummanni Oromoo maal godhuu qaba jedhu? Saatiin kun saatii baay'ee murteessaadha. Uummatni Oromoo haala isaan keessa jira. Hundi keenya waliin deemnutti namoota qaroo ija isaa akka qarootti ilaallatu dhabee jira. Haa ta'u qaroo dhabuu qofaa miti. Qaroon namni du'uun nima jira. Jiruumayyuu namni numa du'a garuu namni du'e haadha qaba akkatti qaba. Garuu haa ta'u namni kun akka inni mul'atutti namni du'ellee jalqaba akka itti du'uun isaa atleast du'uun akkuma jiru ta'ee haali irreensi namaa namni sun duutii sun kabaja argachuu qaba. Namni du'e tokko namni beekamaan Oromoo tokko namni Haacaaluu jechuun nama guddaa nama ija Oromooti. Namni sun ammoo akka salphaatti har'a du'ee bor deemanii siilanii awwaaluun sirrii nutti hin fakkaanne yoo awwaalanne bakka itti qabsaa'aa ture bakka keessatti qabsaa'aa ture lafa keessatti sababa suniif du'e handhuura Oromoo Finfinneetti awwaalamuu qaba malee ganda galchanii akka nama salphaa tokko godhanii ganda galchuun kunis guutummaa guututti waan dogongoraa na fakkaata. Qaamni waan kanaa murteesse Haacaaluun osoo fedhii maatii isaa ta'ellee fedhii maatii isaatii miti. Haacaaluun nama uummata Oromooti jiraatu malee nama uummata maatii isa qofaa jiraatee miti. Fedhii maatiillee osoo ta'e fedhii maatii sun fedhii uummata Oromoo waan dursuuf bakka uummati Oromoo fillatee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti awwaalamuu qaba jenna. Haala ammoo sun qofaa miti namni du'a haa du'uuti namni du'e badee ammoo namoota Oromoon hin qabne jedhee eegamu. Haan ammoo hidhaa guuruun balaa biraa irratti balaa biraa dabaluu na fakkaata. Atleast nuti namoonni nu eeggachuu namoonni nu qabnu jennu namoonni nu akka ejjeefennaan laallannu kaan lubbuu dhabee kaan ammoo mani dhaalee guuratu gaddii kan caalu waan Oromoo jirnatti hin fakkaatu. Oromoon taa'ee ilaalu waan qabu hin qabu gonkumaa. Haati namni baltaa'uuti nama qabdu dhabdee nama ija hankee dhabdee nama tokkotti qabdullee ammoo mani dhaageessan baay'ee eeganii ta'a namni ta'a kanatti waliin eegamaatti jira. Kunichi adoon waa akka ta'e namni man ta'a jiru uummatni keenya waan danda'uun bakka jiru hunda baay'ee waan gochuu qabu gochuun alatti man taane haga hidhamee illee bor jeefamuu danda'a. Dubee nama keenya jeefee haani dhaayoo guuree nuti hin teenne manuma teenne warra biraa dhuftaate hin teenne isa qabballaa nuti.